Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota sabboontoota ijoollee Oromoo bakkuma jirtan maratti nagaaf kabajaan ani isiniif qabu sinaa qaqqabu. Har'as appilikeeshinii tokko isiniif qabeetiin dhufe jechuudha. Viidiyoo gabaabsee jechuudha. Appilikeeshinii kanas isiniif ibsuuf yaaliin taasise jechuudha. Gara appilikeeshinii kana yookaan barumsa kee har'aa osoo hin darbin dura jechuudha. Namni baay'een keessan ammallee Facebook, YouTube kee kan subscribe osoo hin goone kan jirtan yoo jiraattanis akkasumas Facebook kee namni follow hin goone yoo jiraattan haala kamiin YouTube kee subscribe gootanii Facebook kee immoo follow gochuudhaan akka friendii kee tokkotti waan dabarsee tureef waan an fuulduratti dabarsuuf jiru haala kamiin akka itti hordoftan isin agarsiisuudhaaf jechuudha. Mee jalqaba Facebook keenya irraa eegallu jechuudha. Facebook irraa eegallu. Facebook ni kiyya maqaan isaa maqaa Facebook maqaa Jaafar Kamaal jedhu as gubbaatti isinitti mul'ata jechuudha. Kan isinitti mul'atu kana isarra ni tuqxan jechuudha. Jaafar Kamaal kan jedhu kanneen viidiyoo kiyya argitanis yeroodhuma sana viidiyoo kiyya biraan irra seenuu ni dandeessan jechuudha. Tole namni friendii kiyya tokkoon taane yoo jirtan friendii na gaafachuudha add friend itti gochuudha follow isa jedhu kanarra yoo tuqxan akka friendii kiyya tokkotti sana booda immoo save rest isa jedhu kanarra tuquudhaan akka friendii kiyya tokkotti na hordofuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo hunda kan isin agarsiisu baay'een keessan waan add friendii na gaafachaa jirtaniif jechuudha. Kanaaf yeroo hunda dursa YouTube kiyya viidiyoo kiyya irratti dursa kan isin agarsiisu akkasumas immoo namni anaaf haarawii maamiltoonni haaraan yoo jiraatan haala kamiin akka ittiin hordofan hubataniif yeroo hunda dursa viidiyoo kiyya irratti kanaaf kan isin agarsiisu. Akkasumas YouTube kiyyas maqaa wal fakkaataan jechuudha. Jaafar Kamaal jettanii search gochuudhaan jechuudha. As gubbaa bakka search kanarratti YouTube kiyyas maquma wal fakkaataa. Mee amma Facebook irratti waan search gooneef search godhee isin agarsiisu Jaafar Kamaal jettanii barreessitan jechuudha. Sana booda search ni gootanii achi booda YouTube kiyya kana viidiyoo 40 ol jala argachuu ni dandeessa. YouTube kiyya kana jala jechuudha. Viidiyoo baay'ee isin fayyadan itti yaali jechuudha. Keessumaa ijoolleen Samsung fayyadamtan yookaan jawaalli keessan Android yookaan Samsung kan ta'e viidiyoon kiyya Samsung irratti kan hundaa'udha jechuudha. Baay'ee irraa fayyadamtan. Mee tole profaayilii sanarraa ni tuqxan jechuudha. Achi booda barreeffama subscribe jedhu diimaa kanarra ni tuqxan. Namni subscribe gootanii turtan diimaan kun isiniif hin ba'u. Namni subscribe hin goone immoo diimaan kun bifa kanaan isiniif ba'a barreeffama diimaan kun isarra ni tuqtanii. Achi booda mallattoo notifiikeeshinii gurraattii kana ni dalagsiiftan jechuudha. Haala kanaan YouTube kiyya hordoftan jechuudha. YouTube kiyya kanarraallee viidiyoo 40 ol irraa argachuu ni dandeessu jechuudha. Inni biraan weebsaayitii Facebook kiyya jala jiru jechuudha. Facebook Jaafar Kamaal jedhu sana jala weebsaayitii YouTube kiyya kaa'eetiin jira jechuudha. Akka isin fayyaduuf akka isin search gootanii akka hin dhibamneef jechuudha. Facebook kiyya jala kallattiidhaan gara YouTube kiyyaatti darbuu ni dandeessan jechuudha. As gaditti ni mul'ata. Sultaan obsaan eeggadha. As gaditti jechuudha akka argaa jirtan maqaa YouTubichaa Jaafar Tuubee kan jedhu garuu isin immoo weebsaayitii YouTube.com isa jedhu kana Jaafar Kamaal kan Jaafar Tuubee kan jedhu kanarra yoo tuqxan kallattiin gara YouTube kiyyaatti darbuu ni dandeessan. Google Chrome keessanirraa sana booda YouTube itti darbuu ni dandeessan jechuudha. Ture gara barumsa kiyya har'aatti yeroo hin darbu appilikeeshina maqaan isaa Smart Touch jedhu kana Play Store irraa yoo viidiyoon kiyya dheeraa ta'e jechuudha anis isin agarsiisu. Yoo viidiyoon kiyya gabaabbate immoo viidiyoo isin gabaabsuuf isin agarsiisa jechuudha. Irruma irraa jechuudha. Appiin kun maal nu fayyada? Mee faayidaan isaa maali? Jalqaba wanna xiqqoo kana sitti argaa jirtan jechuudha. Isii kana fuula moobaayila keenyaa cinaa jechuudha. Gara feetanii keewwachuu ni dandeessan. As fuutanii gara kanas keewwachuu ni dandeessanii. Gara kanas keewwachuu ni dandeessan jechuudha. Isheen keeyyattan faayidaan ishee maali? Mee irra tuqaa ilaala. Irra tuqnee ilaalla jechuudha. Haala kanaan waan garaagaraan hubaaste jechuudha. Akkan viidiyoo waraabaa jiru kanatti namni viidiyoo waraabuu barbaadan recording kan jedhu kanarra ni tuqxanii. Sana booda immoo as gaditti kan argaa jirtan baay'een keessan moobaayila kan keessan fuula isaa footoo kaasuuf baay'ee rakkattu jechuudha. Rakkina tokko malee screenshot kan jedhu kanarra yoo tuqxan fuula moobaayila kan keessan immoo footoo kaasuu dandeessan. Footoo qofa jechuudha suuraa. As gaditti immoo lock screen kan jedhu kanarra yoo tuqxan fuula moobaayila kan keessanii qulfii qollofuu ni dandeessan jechuudha. Power kan jedhu kanarra immoo yoo tuqxan moobaayila kan keessan guutummaan guutuutti cufuu ni dandeessan. Garuu achitti wanta isin hubachiisuu barbaachisu power isa jedhu kanarra yeroo tuqxanii sana booda haala kanaan isin ba'a as gadirra ni tuqxan jechuudha. Ishee kanarra tuqxan jechuudha.
sana booda gara siitingiitti kallattiin isin dabarsaa as gadi deemuun smart watch kan jiru kun cufaa waan ta'eef ofii irra jira waan ta'eef irra tuquudhaan sana booda ishee as gubbaa jirtu kana argaa jirtan ishee on gootan jechuudha. Seerra eega tuqxanii as gadi okay kan jedhu kanarra tuqxanii jechuudha on gootanii sana booda of booda deebi'uudhaan fuula moobaayila kan keessanii qulfii osoo hin tuqin jechuudha bakka qulfii sana osoo hin tuqin cufuu tasuma cufuu jechuudha cufuu of gochuu ni dandeessan as power kanarra jechuudha. Hoomii kan jettu kanarra immoo yoo tuqxan gara fuula iskiriinii moobaayila kan keessanii achisin deebisuu akkasumas waan garagaraa irra keeyyachuullee ni dandeessan jechuudha. Mee haala kamii waan garagaraa irra keeyyachuu dandeessan isaanuma kanneen keessaa ciimsitanii tokko ni qabdan jechuudha gadi qabdanii ciimsitanii jechuudha. Sana booda dileet gochuu ni dandeessan asirraa jechuudha. Amma as gubbaatti akka argaachaa yeroo isin tokkumarra ciimsitanii tuqxanii isaanuma kanneen keessaa tokkorra ciimsitanii ni tuqxan sana booda dileet bakka jettu kanarra ni geessitanii achi booda mallattoo dabli kana yookaan mallattoo ida'u kanarra ni tuqxan jechuudha. Waan biraa irra kaayyachuu yoo barbaadan waan duraan irra jirullee irraa balleessitanii waan barbaadan irra keeyyachuu ni dandeessan. Amma kanneen as cinaatti isinitti mul'atan kun jara duraan irra galee jirudha. Gubuu yoo barbaadan irruma tuqxan xiyya diimtuu irra muramtee jirtu kana yoo argitan jechuudha isarra yoo tuqxan kallattumaan irra gubuu ni dandeessan. Fakkeenyaafan waayifii kanarraa gubu jechuudha amma gubateera waayifiin irraa baheera waan barbaadan as keessaa irra kaayyachuu ni dandeessan bakka sagalee siitingii yoo kallattiin siitingii irra seenuu barbaadan waa hunda jechuudha. Waan barbaadan as keessaa filattanii irra kaayyachuu ni dandeessan jechuudha. Mee amma daataa kana agashadhu daataa agashadheetiin jira mee tokko immoo maal agashu waayifii kana galchadha jechuudha. Kallattumaan of booda ni deebitan egaa haala kana gootaniin booda jechuudha beeksisa qaba appilikeeshinichi beeksisa immoo irraa deebi'a xiyya isiniif baatu xiyya mallattoo X isiniif ba'urra tuqxanii jechuudha beeksisa isaarraa ba'uu ni dandeessan. Amma mee ishee kanarra yoo tuqne haala argaa jirtan kanaan moobaayila kan keenya illee baay'ee kan miidhagsituudha isin jechuudha haala kanaan kan gubbaa sun viidiyoo kaasuu yoo barbaadan isa kanarra tuqxan suuraa kaasuu yoo barbaadan isa kanarra tuqxan fuula moobaayila keessanii jechuudha viidiyoo kan waraabutti namni waraabuu barbaadan immoo isa kanarra tuqxanii paawur isa jedhu kanarra immoo akkan ammaan dura isin agarsiisetti siitingii keessa deemtanii jechuudha on gootanii sana booda cufuu ni dandeessan tasuma jechuudha of gochuu akkasumas siitingii irra seenuuf asirra kallattumaan siitingii keessanirra ni seentan jechuudha. Akkas isan ni ta'ee jiru kana yoo cufuu barbaadan bakkuma kanarra tuqxanii haala kanaan ni cufama jechuudha. Yoo sirra tuqxan bifa kanaan isiniif baafte jechuudha. Yoo sirra tuqxan haala kanaan isiniif baafte jechuudha. Mee appilikeeshina kana immoo maal gochuu akka qabdan keessa appilikeeshinichaa seennee isin agarsiisu appilikeeshinichi smart watch kan jedhu kana yoon sarchi godhee isin agarsiisuu baadhees maqaan isaa isuma kana isarra sarchi gootanii Play Store keessaa buufachuu hin dandeessu emerra tuqee isin agarsiisa. Amma jalqaba yeroo appicha banattan ishee kana kan oof taatee jirtu kana kun beeksisa dhiifama beeksisa irraa ba'uu dandeessan oonni gootan jechuudha jalqaba egaa appilikeeshinicha buufattanii oonni gootan haala kanaan amma wanta ittiin isheen xiqqoon kun jechuudha asirra dhuftee galtee jirtu jechuudha. Mee as gadi maal gochuudha qabdanii jechuudha fakkeenyaaf kanarra yoo tuqxan amma kun beeksisa dhiifama. Beeksisa hedduu kan qabudha. Appilikeeshina barbaadan asirra galchachuu ni dandeessan. Waan kana malee jechuudha. Appilikeeshina cinaa kana galchachuu ni dandeessan. Jara kana malee jechuudha. Okay. An appilikeeshina galchuu hin barbaanne of booda deebi'ee isin agarsiisuuf jechuudha. Egaa appilikeeshinicha buufattaniin booda kana on ni gootanii sana booda bakka kanarra ni seentan jechuudha. Bakka kana display setting bakka jettu kanarra ni tuqxan jechuudha. ينبغي عليك كون بيكسيسا ساتي دي فما بيكسيسا هيدو كاب ابلكيشني تشيرا سنة اون غوتاني سنة اشي كان يو اون غوتان فلنو كان يچورا مال ادبا فچودا اس كيستي اشي كان وان براتي جيرچو سورا كان كيسان غودچو وان بربادان غوچو بربادا فلنو كان اون غوتان يچورا يو سين فلنو كان اون غوتان ني بدا كون بيكسيسا كبالي فما وجين بيكسيسا هيدو كبا kanaaf ishee oon yoo gootan sana booda asirra ni tuqxan jechuudha asirra ni tuqxan piroofaayilitti asitti isinitti mul'attu sana jijjiirrachuuf jechuudha sana booda mee kanarra ni tuqna jechuudha immeeji kan jedhu kanarra tuqxanii suuraa barbaadan irra galchachuu ni dandeessan jechuudha yoo suuraan barbaanne immoo maal gochuu qabdanii ishee oof ni gootan yoo suuraa irratti hidhachuu hin barbaanne beeksisa kunis amma bakkuma diimtuu kanarra jechuudha piroofaayilitti ishee duraanii kanarraan ni tuqxan waan barbaadan filachuuf akka argaa jirtanitti kanneen keessaa kan barbaadan irra kaayachuu akka argaa jirtan akkasitti
kanarras kaayachuu ni dandeessanii kanarras kaayachuu ni dandeessan waan barbaadanitti jechuudha kanarras kaayachuu ni dandeessan cinaa kanatti jechuudha jijjiirrachuu jechuudha sana booda yeroo isin irra tuqxan bifa kanaan isiniif baasti jechuudha anamma beeksisa hedduu qaba application of Sun eeggadha of booda deebi'eeti jechuudha akkasumatti jechuudha keessa profaayilii isee jijjiirrachuu ni dandeessan an kana filadheeti jechuudha kanarra filadheeti isarra godhadha jechuudha inni biraan waan hedduu seetingii hedduu of keessaa qaba waan hedduu of keessaa qaba as gaditti kan argaa jirtan kun hangam akka guddattu hangam akka iftuu fi hangam akka golgoloftu profaayiliin keessan akka dukkanoftu jechuudha isin asitti mul'attu kun ilaala amma mee akkasiin iftuu jechuudha amma ni ifa jechuudha ni mul'ata baay'isee akka mul'atu kun immoo akka mul'anne akka agoogamtu taasisa kun immoo hangam akka guddatuu fi akka hangam akka xiqqaatu jechuudha mee fakkeenyaaf xiqqeessuuf isa gadi kanarra dalga argistan xiqqoo ishee taateef jechuudha haala kanaan immoo mul'ifachuu xiqqeessuu guddisuu ni dandeessan garuu waan hedduu of keessaa qaba keessa seenaalee ofii keessanidha sirreeffadhaan isiniin jedha viidiyoon kee akkasinitti hin dheeranneef kanuma irratti gabaabsa jechuudha appilikeeshinichi beeksisa qaba beeksisa isaa mallattoo X yookaan xiyyaan irraa bahuu ni dandeessanii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh